ايه اوكي والله فيان تقوم بها نبي تاريت وقاجي فولا قابسا فولا باقيات في فولا دتيا قفم بياد لما وان الدنيا تنرجل الراغا جول ما خيا وجه ربي فيان سنين قبل جرى والله ابشر ناصر وخيا شي ايه امين امين والله الدر ردي ايه ناصرو اوه اما كان سنجاو ها اني سيجار غارسيسا ومن ورمو بلادا ايه تنادورا سربا فاسر بتاني بيتاد sirba waanin madraka gubbatti sirbu malee gara albamaatti deemee sirbuu hin dandeenye اوكي kumalee boruuti wajjin yaalii goone هاي yaaliin sunillee naa milkooyne هاي an jalaa hafee ishiin akka carraa taate ishiin itti milkooytee turte. اوكي كمالين توني غابا خاصة سنيمتي Ee يا ناصر وخيني والله لازم المال فوتي سلا amma moo تنا غابا خم فوتي اما المال افرين قبته اكم مي جرينيا خنا رانتيم امتا تيم تابي jireenya shimbirrooti wal fakkaata ibsa. ها Shimbirroon qotteen qabdu هاي kaayatteen qabdu waan rabbi soore guyyaa soorratteetuma galgala muka ishirratti galti. هاي Ganama akkasumatti abdii rabbi kaatee bobbaatii waan rabbi soore soorrattee galtii jechuudha. Akkasumatti waan rabbi na soore waan argadde fudhee manatti hin galee ijoollee dura buusaa jireenya shimbirrootiin wal fakkaata. اوكي جرينيا شمبرو قلت من خنيا كون بيتا دبي فتت دمبيخو بكتنا الدباس مال دلي ديتين اتيب جراچا جرتا جولي افرخنا خور تاني جارتي تيتو دلغمو اكن Hundalee tu jaartilleeni هاي wanni mana rifeensaa xiqqaa tokkoon duraan qaba هاي saniin jiraachisuu danda'e manni rifeensaa sunillee amma akka malee ta'e meeshaan na jalaa caccabteeti هاي dhiise dalagaa san من رفيسا خنا نماد دلغامتي namaat dalaga إسانن تقول تسون نماد كمينيرا إسان تفيدمو جولتو تايغ isaanumaaf fidamuu akkuma fedhan guyyatti qarshii 100 faa gaafa sabni sunii dalagaan hin jirtu jedhanii na dhoowwatee numa jira هاي bakka waan واجر قرنا كون خراب فوليس تابع مسرابتي براخنا lakki waajjira bulchiinsaan beektu واجر magaalaa salaasaa نمبي مقالا سلاسة achi naannoo sani اوكي manni araddaan naa kennitee خيران قبل mana ati kalee garte san ايه mana san achi naa kennaniitiin san keessa jira. اوكي ilmo afur qabda afreen mee maqaa isaanii natti himi dhiiras dhalas hagam taqaddanaa baase Dhalaan lama dhiirtinis lama haya dhalaan takka maqaan Faaximaa jedhamti hayyee takka Zikraa jedhamti hayyee tokko mucaan birkii jedhama kalee wallisee achiisi dhageessisu sun xiqqashaan birkii jennaani tokko amma ni lugaata harma lugaa xiqqaadha san ammoo naaftaanaan jennaan. maasha Allah rabbi bakkaan si haa ga'u ijoolleen ta'e hangafni umriin isaa meeqa Amma hangafni waggaa
سديت مو سقل نجس Anggamni waggaa 8. إيه Dheeraa ifaa sirreesse. Gara keenya sheer godhaa ishee giiftaroota irratti sheer godhaa guyyaa qabnaa fi waliin irra fidee fi sagantaa nuti qabnu kanuma waliin nama tokko uummatatti barsiiftee seenaa isaa agarsiiftee yoo gargaaran malee namni waan adii barbaada. Si galee waan dhugaa waan qulqulluu barbaada. Sanii fi waliin gaafa deebii tanaaf isa fidee bakkatti fuula kee dura taa'ulleen jaalannee garuu haa ta'u nama tokko gargaaruudhaaf dirqama namni arguu qabaa beekuu qaba waan ta'eef hundi keessan sheer koppiliinkii gochuudhaan deegara akkasuma immoo warroonni dandeessanii koppiliinkii sirriitti godhaadha. Guyyaattis ni qabna feesbuukaa gubbaatti akkaawuntii isaa maxxanseetiin jira warroonni akkaawuntii san jalatti achirraa fudhattanii akkaawuntii sanitti maqaa galchitanii maallaqa galchitaniitiif riisitii komantii san jira naa keessan akkasitti deeggaruu dandeessa warri naa wajjin guyyaa deeggarsaatuun eeggannu ardhuman gargaara jettani sanii karoora keenya 2025 addan citu inshaallah Naasiros akkuma uummatatti gargaaree ni boonsina uummata Oromoo bal'aa qaba kara gaafii teenyatti isaa waliin deebina. Gaafii takka jaartii tana duraa fuudheti irraa akhiramtee jechuun dhagee dubbiin sun akkam? من آخر منبر نمرات سمون تقمت سن مرات ثم باتي شي بقى وني حسابات واي جرنيا حسابات هذا جولة ما سيه موتنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هايا سني خاف رفاراتك خناتو هاتي تا خلي کرتے سني ملے هايا تا جولة تاني هاتي مرات ثم अच्छी बात है मुझा तो कोल्ले ना राधा फूटे दरबते अब हम सीखते बक्कता ना कैसे إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه كنت أعرفه إنه ما دربته موسي والله علمو अब ताफी बाती सद्देती बक्कता ना कैसे डबे बक्का वो इंसुमत्ते हफ़े तुम हफ़े सुरक्षा सित्ते हफ़्ते إيشي يوم ما سجلتي إيشين ما دمتي بقى جزء تكتك لفتين ما دمتي بقى تنا بقى نقبض بقى خنا جراتي ثاني دوبا يا ناصر أخي والله دو نعرف شفت والله تارك نخي جرون تي بر سيران تيجدونا ما قد دسيستي أشي غافن وسواتي غافي بكا سانجسين غافتين غافي تكت تركم فتشودي ما أيه غافن دورا مدرك الرتيبو دورا خلاص باتي رفو أيه ركن بخي خنا الراخئتين بكن تدل دواركو إدان سنجي أشمتين قدرتسي أيه nama wajji wal qunnamuu hin dandeenye gaa awwaaren biyyarraa citteeni beektaa. Inni beekee. Egaa namoota adda addaatiin wal qunnamuu hin dandeessu magaalaa jira akka magaalaadhaa jireenyi baadiyyaan ta'u achi galamsa kanatti dhufee sababaa firri jiraachuutiin fira bira ture. Yeroo xiyya kana laalee sirba tokko. Qopheesse sirba tokko sammuutti naa dhufe sirbichi maal jaa dhaamsa qaba. Wayyaa allaattii barartu samii wahin sidhaamaa meenaa hayyamii hawwii koo fuudhii hayyuun naa himii. Hayyoonni beekaan hedduutu jira kanneen hin boonne kan laafu garaa. An ifi awwaa lameetiin jira dhaqeetti himi nabaasi ardhaa wayyaa allaattii barartu samii wahin sidhaamaa meenaa hayyamii hawwii koo fuudhii hayyuun naa himii.
Sibiyya beekaa irra naanna'e hayyoonni beekaan eenyu akka tahe dhaamsi kiyya yoo bira naa gahee naanahuun oolu yommuu dhagahe. Gammoojjii taatus itti gabbu'i baddaa jiraatus bira naa gahi sitti dhihoodha irra naanna'ii gamnaa fi hayyuu hundirmadhaa ji'i jeeti. Jara keenya asii sun dandeenye dhiifama naa godhaa isheen of qolchaa. Foloo godhaa tiktok dheeraa kanas inni mobaayila tachiisan malee hin qabu waan takka godhuu hin dandeenyu qabaachus ijaan hin argu waan ta'eef humaa godhuu hin dandeenyu dheeraa galamsoo haa galatoomu isallee waan sagantaa tanaatti illee taatu namni tokko dooraa dhibba takka osoo narraa eebbitanii fidas na jaa itti aansuudhaan dachaas eessa walitti dhuftan. Dachaas namaatu qabee natti fidee hawwisoota akkaa jira galamsoo kana akka baanditti ta'a yeroo ayyaana aanaan dhaleeffatu. Ayyee. Hawwisoosan keessa anafaatu hojjetaa. Haya. Dachaas kun wallee qabaa wallisaadhaa. Ayyee. Isa kanaanis wal baraati hawwisoota santanatti illee yoo dabalamee yoo danda'e ni dabaltanii yoo danda'ame ni dabaltanii naan jaaniiti. Manatti natti fidan. Manatti achumatti wal barree achuma nu bira ture egaa. Amma egaa dachaas gaafa turoo dhuftanii raagaa irratti hagamta akka ta'e ni yaadda. Amata meeqa ta'e yaadda? Amata hin geenye bara. Amatumaa hin geenye? Hin geenye. Intee? Amata hin geenye. Dhalumatan jechuudha. Dhaluutanee. Okay. Dachaas egaa galamsoo deemee dhaluutana hin turre. Boodi wantanaa miti. Okay. Sirba dachaas faani beektaati? Kan inni jiru Kaisaa. Sirba dachaas kanin amma yaadadhu. Hangaasu waaqaa hangaate jiinii qoree baasanaana kullee boontuu sabaan boontuu hoshaa goyyee wajjin dhiinnaa iftaanii waan keenyan boonna aadaa mul'ifnaa kaje'uun beeka malee kabraa. Garuu hedduun qabaa kan inni na dhageessisu kan inni irraa qabadde tokkicha kana malee hin beekan kan. Tirina bareedduu qashtii mangistii jaalatamtuu akkasuma ulfaatu tirine yoo jira jiraatte galatoomii ulfaadhu namni ati kalee maallaqa kenniteef ergiteef qarshii 14,000 suni nama kanaa jechuudha. Naasir sun kana galatoomii guddoo rabbii bakka si haa buusu ulfaadhu sirra dawwalee hayaanaan jettee wallaahi laziim ani hedduu na jaalattan nan beeka. Hedduu na gorfattanillee qaalii tiyyaa inoo nama kana qabadhee isin dhiyaadhee mee seenaa tanas baradhu waan kannitetti akkan gaabbineefin isallee isin fidee akkan gargaaru guyyaa itti qabachuudhaaf waa'ee kanaa ibsiisaa jira. Dachaasin wajji harii rabshaa walirra mana zamaanotti ta'e tokko wal qabatee jechuudha. Uuma sanuu barachuun barbaada. Waan keessa qabu beekuun qabu isa achitti argee achiin dhufee guyyaa sana rabshaa sanatti seennee achirraan faaxoochiin takka dachaas dhodhoottee jechuudha. Wani sun maaltu keessa seeraa waan jiruufin isallee isin fidee dhufe. Haaya dachaas madaraka achirratti jechuudha. Hawwisoo san keessatti takkaa sirbee ol bee. Hin sirbine madaraka irratti bahee takkaan sirbine. Hin sirbine ati yoo ni sirbitaa miiree yeroo hedduu. Animmaa bara ijoon hawwisoo aanaa kanaatu anumaa miti asitti. Okay. Hawwisoo tana keessa hojjetaadhaan jirtamoo? Lakki hojjetaa miti. Guyyuma ayyaana san nu hirmaachisanii gaa achirratti dirgoo nuu kafalan malee. Achirraa mindaan ati argattu? Mindaan qabu. Okay. Asumaanu warroonni bulchiinsa galamsoo akkasuma immoo aanaa habroodhaa yoo dandeessan damooza akka ramaddaniif nutis ni gargaara. Uummanni Oromoo bal'aadha ni gargaara. Waan jiruu isaatiif ilmaan isaatiif taatu xoroota illee itti bahu ramadamuu danda'uu qaba. Namni tokko egaa hawwisoo keessa baandii keessa sagalu ta'ee warroonni baandii keessa jiran hawwisoo keessa jiran. Wanni isin gootaniif galatooma ulfaadha. Mana qabaleetis kannitaniif ulfaadha. Waan isin hin jennu hin qabnu. So ilmi namaa takka nama gargaara. Mana qabalee sanuu nama akkanaa kana ilaaltanii kannuu fi bulchiinsa galamsoo fi akkasuma aanaa habroo ulfaadha isin jechuu barbaada. Itti aansuun immoo uummanni hawaasni Oromoo bal'aa waan seenaa isaa kana ilaalaa jirtanii guyyaa
أكارنا تربانا كارناتي سكنتا ساق أو بربادا وان دندسني ورمو وان واقولون دندني فيديو دلغافي فيديو دلغافي غافي ديبين تاني اكتفوا خيسا بيس ساقو تشو بربادتي فيديو دلغافي هند خيسن فيديو إساف إسا برا هذا بنوجاتي دلغافي وان سينا إسا خيسا تا دوغرانا نياتي ilmoo amata tokko baatii jaa haati irratti fayyaa dhabdee fi wallaaltee haati sun akkasitti deddeemti inni tabiraa fuudhee waliin jira ilmoo sanis ni dhabee jechuudha. Haala kanaan inni immoo guyyaa keessaa qaroo dhabeeyyii dhabe ana haadha abbaa kiyyaa ijaan akka ammatti hin beekaa fuula isaanii nan beekaa waggaa jaa dura dhabee jiran waan kana isa duubaa qoradhee ture eessatti akkana ta'ennaan lagatti dhaqee qaama dhiqatee kophaa isaa jechuudha akkasumas dhaqee wanni kun hagam takka dhugaa naasiroo. Dhugaadhaa nama mucaa narra guddaa tokko wajjin laga deeyneeti. Achitti ijoollee gurguddoon dardaraa takka ta garba daayitu garba san keessa qabdee na cuubtee. Baarageetiin iyyee. Hayyee. Bakka hoggan achirraa bahee galee guyyaa lama oolu na dhukkubee dhibamee gaha. Sanboota inni mangaru. Ogguna ma waanaalu bira dhaqan lafa bishaanirraa miidhamee maarree jaaniitu waan akkasii qaqqabanii. Okay, hara dattaasii hojiitti as deebina gaamma. Ayyee. Dubbillee sitti hin dheerassu ati taa'ullee si cinquunfadhu gabaabsee tumu fadha beektaa miira keessan jiraani. Seenaa kayyana gaafachuun bareedadha. Yaa namni tokko nama kamii nama maali addunyaan tuni namni osoo dhukkubatiin dhukkubne faana gargaaraaf haa jedhu jira addunyaa wallaallee sii galee waan tiktookan sanii fi warri tiktookuun adii fadha shakkii sammuu isaanii keessa jirtuuf si fide